Jirra jirtu hordoftoota keenya daandii waggaa 12 booda yeroo ammaa xumura irratti argama. Yeroo ammaa daandii fi misoomni garaagaraa saffisaan hojjetamaa jira. Hundi isaa haaluma kanaan itti deemuu qaba jimna. Garuu asfaaltii kana isteeppiin tokkoffaan hin hafa. Kanaaf waan istaandaardii isaa eeggate ta'uu qaba jenna. Jirra jirtu daandiin addabaabaayii Sagagalloo irraa Waaqoo guutuu geessu yeroo ammaa xumuramuudhaaf isteeppii tokko qofatu hafa. Daandiin kun waggaa 12 booda yeroo ammaa xumura kan argate. Hawaasni keenya haala gaariin itti gammadee jira. Kanaaf hundi hunduu haaluma kanaan itti deemuu qaba jenna. Ibsaanis dhaabbachaa jira. Gara warra ibsaa kanaan ammoo harkifannatu jira. Warri humna ibsaas haaluma kanaan uduu dafee itti fufee waan jedhu ibsaa irratti hojjetuu qaba jenna mootummaan. Kanumaan itti fufna kaa gamanaan ammoo isteeppii lammaffaattu hafa. Isteeppiin lammaffaa kunis jalqabee jira. Kun makiinonni akka asmaan olitti argitan kun hojii isaanii xumuruudhaaf yeroo ammaa qophii irra jiru. Misooma lammiin kun haa nyaatu cooma jenna.